አሁን 29 ዓመት ነው ወጋሪክ ደምስ እንቡጁንጁራን አትነማ ቢተሺ ሰረይ ወይዳ namnam gaaf argeessitti hodi battee makiinaa mariidhaan deemtaa maal gaafa jedhu waa meeqa keessa baane kabajamtoota daawwattoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyoon har'aa viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu hanga dhumaatitti na faana tura laayikii godhaa isiniif salphaadhaa na baay'ee na fayyada akkasumas namoonni maatii chaanaalii kootiin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'aa yaada keessan koomentii irratti na barreessaa gara viidiyootti no Bajani mana cek macam. Videoon kun dhiirota qofaaf iddoo ilaalamuu qabu ilaalaa jedha. Maaliif akka akkas jedhan wajjumaan haa ilaallume. Barsiisaan barsiisuu dhiise. maal gamme mucaa ishee siinaan jedhamtu kan bareeddi maal akkam bareeddi sammuu ajaa'ibaa qabdi misheen waa'ee sammuusti dhibasiin boroo ishee utuu argiteeti yaa boroo ati baay'ee na dhibdaam callisee yommuun si ilaalu baay'ee nama ajaa'ibdaatiyyuu nama ajaa'iba maan nama ajaa'ibu iddoo laalamuu qabu laalamu kilaasiidha moo kan seentu barsiisaa gamme waan akkasii irratti waan akka walitti hin buune waan akkasii irratti sii galee dubartootaa fi umurii አሁን 29 ዓመት ነው ወጋሪክ ደምስ ታርቻል ሰማውሽ ማን 29 ዓመት ነው አሁን ላይ ነው ስትገባ mana diddama yoo seene ni dhaabbatanatti fakkaata umuriin dubartoota dhungadhu jedhime dhungan eesaan dhungadare irraa wal qabee dhungata amma dhufee ba maasha Allah wallahi baga gammaddee baga guyyaa kanaan si gahe ma miilli sin socho umuree akka nama waaqilleessitti barsuutti dhaabatta zana shaqqat jedhi yaa rabbi ya Allah wallahi ani dhugaa waa takka sini dhaaba treeningii godha lafa jala itti qophaa'a akka taatan viidiyoo laala kaababaa qabatee dhaabatu san illee laalame la ilaha illallah yaa rabbi maa dhaabatta sosocho'i itti himaa jiran haa sosocho maal laalaara gajjedhime irraa fuute maa miilli sin socho'i itti isiiki maa teetii baramma booda teetii haa itti isiiki Garaan dhukkume funyaaniin mixeessanaa dhunga ture maa bakka feeteen dhungadhate garuu isiiki ofirra icha hin fageessin teete irra booda bar sii kennine treeningii godhaa shaakala manguddoon namni umuriidhaan deeme jechuudha manguddooni haasaa keessattis yoo dogoggoran yookiin yoo soban in soban hin jennu hin dogoggoranis hin jennu safuudha kanaaf maal jennare jarjaran yookaan karaarraa maqan okay continue yookaan karaarraa maqan manguddoon yoo soban akkasan okay anillee sana jarjaran yookaan inaarifatanii jennan jarjaran ayye yookaan immoo imbujunjuranis jechuu dandeenya sababii imbujunjuran dulluma waan nama guddaa waan ta'eef waan jedhan jalaa wanne jechuu danda'a. Baay'ee sachi murii yoo fageessuu baannes warruma manguddoo jedhama warruma kabajnu manguddoodhuma warra jennu yoo dhuma muriillee sadarkaatti waan jedhan wallallee ga'uus yoo baatan. Gaafii kana namoonni hedduu deebisuu hin dandeenye ammas hin dhumanne hanga dhumaatitti haa ilaallu. Maal jennaan yoo dogoggoran? Amma yoo nan arganne. Beekanii miti jenna malee manguddoof kabaja sila laannuuf soban jechuudha. Soban hin jennu safuudha. In sobanii yookaan isaan balleessanii dogoggoran hin jennu garuu maal jennaan ree? Ana mammaatti hin beeku gin akka yaadutti dagataniitudha jennallee jedhee yaada malee hin soban jenna. Dagatanii? Akkas natti fakkaate. Dhugaamoo? Dhugaa jechuudhaafis xiqqoo ishee waan hin beekne sila ta'eef xiqqoo. Osoo hin beekin dubbatanii akkas jedhan jechuu dandeenyallee natti fakkaatana. Osoo hin
beekin dubbatan. Seera cabsu? Jaarsi sun seera cabse jenna. Jedhama wanti fakkaate. Ishee gaafataa deebi'eet. Way ada cabsi arabiyaa cabsi. Jechuun haasaa keessatti dogoggoruu malu. Garuu inni dogoggoran wanta hin jenneefidha. Jaarsa manguddoo wanta ta'aniif hin safeeffannaa. Maal jennaan? Maal jedhama naannoo keessanitti mee koomentii irratti naa barreessa. Obboleetti silkiin kee dawwalaa akkana dawwalchiis ni jenna. Yaa koo tokkotu binna silkiin irraa kaasuu deebi. Ifamashii baalaansii keessaa bitee. Ifama godinni ni keessa gatanii sukkaarii fakkaatu. Hello. Siiniin biricha naaf ergitu ati maanni ana deeban. Maal jechuu keedhaa kan gadamaa dhaabadeen seegaa jiranii? Naa gashitamu gashitamu kanatti. Nama akkamiidhaati garuu? Hin gashu? Harreen naarsi nama daafi naa gashi maanni bennaati. Harree gashi amma kana hin gashu? Hin gashitu? Ati nama bitashii saree wayiidha. Ulfaataadha wanni akkana. Yesus. Bilbila jala darbe ka. Maanni qaba? Maal taati? Ifama dhugaa rabbi. Gaafa naa rakkoon ta'uun beeku yoo hindi ifama dhugaa rabbi. Dafi silkii kunaa fidi shamu. Bakka nan astakaakala dhiisa bakka rakkoo qabu. Nan astakaakala. Aree qoosiif nan astakaakala bakka. Dafi ka dafam. Ifama shi bannaati. Gaafa naa rakkoon ta'uun beeku yoo qashti. Dafi maanni waan akkasii. Qashti been fidi mee qashti qoosiin astakaakala rakkoon qabate targaa geessu anaan siin astakaakala. Dafi ka amma. Kunoo amma siif astakaakala azoo. Koi. Frankie dala Frankie. Kabira darbe jechuudha keessi fakkeessa. Frankie da qashtii ko Frankie da azoo beekaa kottu. Namoonni viidiyoo akkana hojjettan of eeggannoon hojjechuu qabna. Maaliif yoo jettan namoonni dafanii aaran yoo jiraatan miidhaa nurraan geessisuu danda'anii viidiyoon itti aanus kanuma fakkaataa haa ilaallu. በኤስኦኤስ አለ አይደለ? ኤስኦኤስ መግቢያ አታውቅም? አዎ እኮ ይኸውልህ መኪና ቆማለች። በመኪናዋ ጋር አድርገህ በዛ ጋር አድርገህ በእንትኑ ጋር ነው የምትገባው። ወይኔ በቀበተሩ እንደደርበ Mansuur Jamaal akka salphatti iddoo amma irra jiru kana irra ga'ee hin jiru bu'aa bayii baay'ee keessa darbee jira. Icciitii milkaa'insa isaa waan hedduu dubbateera afaanuma isaa irraa haa dhageenyu. Amma inni tun shittoon dibatiin manaa ba'uun anaaf suusiidha. Ararratti ta'ee jira jechuudha. Yeroo hunda TikTok irratti viidiyoo waan hojjettu nan argaa namoonni hedduus immoo sirraa ka'anii yaada garaagaraa kennu yoo waraabbii jalqabduun dursatti sabbiifattee eegalta waan ta'eef biyya namoonni hedduu deeggarsa barbaadan keessatti Mansuur akkamitti akkanatti urgooftu guyyumaan biifaa ol yaadonni jedhanis immoo kallattii garasiiti hin jiru waan ta'eef gamasiin hojiiwwan hojjechaa jirtu itti dhufna. Mansuur ijoollummaan isaa maal fakkaata ture? Kan jedhu immoo garee lubbaa borbaachotti adeemnu mee deeqaa muraasaaf. Dhugaa soof jennaan ani magaalaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Bachoo ganda Bachoo jedhamtu magaalaa Mattuu alasana achitin dhaladhee magaalaa Bachoottiin sadarkaa tokkoffaa baradhee sadarkaa lammata magaalaa Mattuuttiin baradhee bara 12 fixee rizaaltiinis naa dhufuu didee jennaanin biizinasatti galee abbeen kiyya birrii 3,000 naa kennee alasana birrii 3,000 yaadatta taanaan egaa birrii guddaadha farda ittiin bitadhee kuntaala tokko buna ittiin bitadhee magaalaa Bachootii Mattuu kiiloomeetira 18 gabaa qidaameeti buna bitadha farda ittiin fe'adha borimtuu isaa immoo magaalaa Mattuu ganama halkaniin ka'ee subii sagadii halkaniin deema farda itti fe'adhee buna sana gurguradhee immoo ammas ashaboo irratti fe'een magaalaa Bachootti dhufa
Bachommo gabaa qidaamee torba isaa eeggadheen gurgura. Kan irraa na hafte immoo kuntaal kiiloo 10-20 gaafa na hafteettu bachoodhaan leeqaa mobii jedhamu jira. Magaala leeqaa sana gabaa guddaati kan isaa immoo magaala leeqaatti dhaqeen gurguradha. Kamisee magaala jedhamtu jirti. Kamiseetti dhufeen guyyaa jimaata gurguradha. Achi booda kanuma tuman jedhu gaa horii xiqqoo argadhe. Konkolaataa caccabduu wayiin bitadhe. Ani ijoollummaadhaanis Mansuur mul'ata guddaan qaba. Barumsi ginaa ta'uu didee booda abbeen kiyyas daldaluma daldala. Isuma keessatti an daldaluma kanaan bakka of guddisee maatii koos biyya koos maqaa waamsisuudhaaf yeroo hunda abjuu guddaan qabaan ture. Waaqaaf galatu alhamdulillah ammas awwaanan abjuuma keessa jira jechuudha. Akkanatti hojjetee dadhabee sadarkaa amma irra jiru kanarra ga'ee jira. So akka salphaatti hin dhufne jechuudha. Amma Mansuur pirootokoolii guutuu uffatee akkasitti biifachuun kun bu'aa bahii hedduu keessa darbee dhufe jechuudha. Sirriidha. Namni gaafa argee shittoo dibatee makiinaa mariidhaan deemtaa maal gaafa jedhu waa meeqa keessa baaneetu akkansin jedhee kiiloomeetirii meeqa lafa deemnee kopheen hin jiru achi booda ji'a 3-4 booda waan farankaa irraa bu'aa argadhe irraan caammaa sharaa tokko beektaa laata as bukkeedha waan biloonii wayii qabdu tokko ati ijoolleedha maal beekta caammaa sharaa sana bitadhee achi booda viidiyoo kanninitti akka bohaartaniif barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a akkasumas laayikii godhaa yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa hangasitti turtii gaarii.